baga ayyaana kataraatiin isin geessiniin jedha. Maqaan kiyya Daaqoon Zannabaan jedhama. Zannabaa Waaqoon jedhama. Kanaaf tajaajila mana amantaa sadaniituyyuu egaa ayyaana kataraa kana waggaa baay'ee keessa abbootiin keenya kabajaa turaniiran jechuudha. Kanaaf fakkeenya qaba jechuudha. Taabonni teessoo qulqullummaa isaatirraa ka'ee gara caffee kanaatti dhufuun deemiinsa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gara Yordaanosii dhufeen wal qabata jechuudha. Maaliidhaaf obboroon bu'u maaliidhaaf galgala bu'aa yoo jenne gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gara galgalaatirra jechuudha gara Yordaanosiitti kadeeme. Kanaaf yeroo baay'ee taabonni bu'aa as bula jechuudha. Sababni inni buluuf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos cuuphamuudhaaf gara Yohaannis erga deeme booda achitti osoo horofaa eeggatu jechuudha. Namoonni kuwwan haga cuuphamu eegaa ture jechuudha. Kun immoo gadi of qabummaa nu barsiisa jechuudha. Ani maqaan kiyya Alamuu Badhaadhee jedhama. Ana Adaamii Tulluu Jiddoo Gobbolchaa ganda qotee bulaa Bocceessaa keessatti argama. Baay'ee gammachiisaa das jedha. Keessummoonnis akka gaariitti dhufanii jiru. Taabotonnis dasiitillee as baanii kaasillee baay'eetii walitti dhufee akka gaariitti nama gammachiisa das jedha. Wanti adda godhu yoo xillaatiin garii yookaan taabonni gariin achis jira. Asis manni ittiin eebbifamuuf ayyaana fi kabajuudhaaf jedhee raawwatee ittiin asii qabatee ka dhufe garagaraa walitti dhufanii asitti wal arguun isaa kun haroo dambal kana keessatti argamee hara kanarra deemaa yabalaanis bidiruudhaan jalbaadhaan motoraanis waan adda addaatiin akkana haraarra deemanii warri goobnyiillee turistootallee sunniis dhufanii raatee akkana ilaalanii jedhan wanti adda isa godhu keessumaayyuu hara kanaan wal qabateeti kanatu adda godha das jedha baay'ee nama gammachiisa anis hin hirmaadha. Egaa abbootiin kenniin yeroo jalqabaa kan mukaa kunuu hin turreeyu jechuudha. Yabala yookaan boboffee kan jedhamtu ture. Isaan kabajaa turan, isaan baasaa turan. Isa booda immoo kan mukaa kun dhufee kan mukaa kun tolee kan mukaa kanaan deemaa turan jechuudha. Isa booda immoo teeknooloojiin akkuma babal'ataa deemeen kan jalbaa jedhamu kun dhufee jalbaan kun immoo dhugaa dubbachuudhaaf namoota baay'ee as nu butee jira jechuudha. Kanaaf kan adda isa taasisu immoo galaana irratti kabajamuu isaati jechuudha.